Maal? Dhiisi. Maali san yaadatta? Mucaa tokko na fidii utuma olii gadi joonjoo. Asuma hirtaayi. Asuman jira kun. Maali isa iyyuu bilbila kee qaba? Shakkii utuu hin deemuu. Nagaadha. Jira kun akkam? Maali yaa? Abdiin Nagaasaati. Maal mana akkamitti galcha dhugaa? Nagaasaati abdii? Nagaasaati. Maali yoo? Maali reessaa baatan dhabuun? Yoo eebba isaatii fedheemanii. Dhiyaatee raa Moo'ee kalee moori qaba. Utuu muccisin argoodeen abbaan gammachuu akka beektu naa godhachirra naa bayyuu. Isaaf jedhee nan Anu bilbilee sin beeku. Bilbilee hin beeku. maal gootaa bilbilta? Ifa naafam naa dhiisi. Komee jabaa keessa artaati. Maali? Maali? Maal abbaa abdii akkasii jedhiin? Maadaan Isaa isaa. beekoo taame seenaa. Asidam? Asidhaa. Seenaa. Maal ajaa'iba. Ajaa'iba jettu. Seenaa beekoo ta'a. Kana mana kanatti galtaa warqee dhamanii. Nooraa kan nooraa. Nooraa kottaa. Maali gurbaa maali gurbaa maali gurbaa maali ajaa'ibumoo. Akkasuma ta'a. Kanuma keessamu. Ta'a. Maal jettanii abbaa abdii? Yaame? Ani kanan jedhu mucaan koo gaafa xumuru akkuma keenyaa ta'anii. Maal taane nuti maal jettaniiti? Abbaan kee maqaadhuma taddanaa qabduun kabajamee jiraata biyyatti. Hunduu gad jedheefi mucaan kee mi'a isaa konkolaataan tokkoon. Meesiin qoosaame ollaan bultee beeka akkatti bulee baatu beeka miti. Garuu fuudhiin jirtu. Waanuma nyaanni iyyuu dhabaa jirra maal fuunaa? Amma mee maal ta'a? Mee uumaa kee yoo galateeffatte akkatti jiraannu silaalutu beekaa utuu kun jiru utuu sun jiru maali? Maaltu jiraatanii? Biyya nama jibbisiisa. Maal ta'a yoo abbaa kee yoo gaafatte abbaan kee nagatee jedha maal ta'atu jireenya kana keessattuu abbaa kee yoo gaafatte maquma keen kabajamee jiraata utuu hin gargaaranii. Naa hubadhu iyyuu akkamittiin gaafatu ammaa? Sin amma kana laaltu malee. maali kun garuu konkolaataa hunduun kaasa? Isa kana sinittanima. Isa kana sinittanima. Ijoollee faana quqqubbiina galleeti. Ijoollee faana quqqubbiin taraansa gaafa naa boona hin bitadhee mana kana immoo kireeffannee ma jiraan. Kana dhossi waa'ee manaas dhossi. Nama naman sani akkasuma. Sin qofaa miti. Sin qofaa miti namumti biyyaa dhufuyyuu nama namanu. Maali warqee itti naxxee itti naxxee itti naxxee. Ofirra dabartee nama kamiin geessu ajaa'iba dhugaa. An kanan jedhe maali garuu maal ta'a maali? Ijoolleen biyya keenyaa ijoolleen tokko deemuu nuti si'anaa kan abbaa gurmeessaa baa ijoollee sadii moo afurtu jiru achi keessaa tokko naa ilaali. Nuu ilaali. Sodaa dhiiftee maal ta'a yoo kan abbaa eeyooti kan abbaa dalasaa kan ijoollee hubachuu hin dandeenya abbaa gammachuus. Ijoollee soolee kutaa meeqa baruu torba moo saddeet. Mee abbaa abdee lafaa tokko isinitti hima. Bareedinaani hammi ijoollee ofiyyuu jiraachuu hin dhageenya duukaa yaa'edhani. Ofiyyuu qarshiitti buna bitannu qarshiitti taaksii baanee gadi qabaa jirra. Manuma kanatti yoo fidde maali maaf qophaa kee keessatti duuta maali mamee diilallaa'uun maali filaa biyyi kun hin qorra maal ta'a maali abbaan kee nagateedha ofiyyuun gatteeti maleessa maal kan abbaa keetii miti maali waan barbaade yoo ta'e jaarsa ta'e dhaqee si fuudsisuu hin danda'u qama mucaa ijoollee tamatamiin beekan. Fuudhuu miti maali baate sattiin jiraatan sanadha. Cal jedhanii. Bakkuma si arge dhugaa. Abbaa abdii waliin namannu. Aloo mucaa kana gaabeetta yeroo darbee sana irraan dhufee. Inni amma maalirra jira? Haali xumurrisee boree bifamaa. Eenyu? Abdiin sibii. Innis na irraanfateera. Maaliitu bilbiltaa fi maal goote yeroo bilbiltuuf? Anti tulluu nu baga fi gaafadhe meeni kanan jiru maal ajaa'iba. Mee taphadhaa minni. Haasaan nan dhufa. Ara shamtu Davis Mirinda sana kasatto ko ase manu mal kuno kada ba me kabra ada ba kuran kira ba shani kira ba ni sa shanta manu bari Davis shani me kabra pokor ba ari apa kita mesti Dirsiin kamu masa berikan nama kana maru guyaranya di jam syafit dirsi itu apa beri di pada mana tidak kembali beri jadi Mali, si kan dia.
Maal nama isaan jiranii asaanuma jireenyaa natti fakkaata bakka sammuu isaa mana kaa'e. Qaaraa naa kenni jedha. Qaaraa gurguramaa moo suuqii moo kennu? Maanni na dhaggeeffatu kaase? Ohoo! Gammachuu tola. Ani kan hin jedhu. Maalodha? Har'a ganamaa kaase. Gadafi nan ariifadha. Dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu. Siin kennaa isa maanneetiin nan caqacaqee. Dhaggeeffadhu sin jedha. Amma afaan tokko dhaggeeffadhu. Wallaahi afaan tokko dhaggeeffadhu. Ani dambanyaa koo kataa deemu. Hareessa mana kee dhufee mana inaatti cuftee sokkite ijoollee ani hin jiru Hojiin deema kaasa. Dhaggeeffadhu. Waan mana kana keessa jiru motot odee kan fide duubee maannoo maal jedhama afaan Oromootiin. Liqii. Liqii mana kana keessa qodaa as keessa jiru situ. Siin kennaama. Amanamaa kan ta'e beekta miti maal. Dhaggeeffadha. Maqaa kee Mangisaa Raatanii. Yeroo akkasitti uffattee deemtu. Isa dhiisii keessummaan narra jira maanni Amma maaliif maal fakkaatan jedhanii wallaahi. Dhaggeeffadhu duqeetti kiiloo 3 fudhattee takkanaan. Isa waa irra fudhachuu miti isa duraa birrii kaffattee deemta arras hin gadiisu. Polisi waamee achumatti mana sirbeetti mana hidhaa si keessa mati. Siin kenna maal si gaafa dhiyaa siin kennee dambanyaadha mati. Dhaggeeffadhu adiin gibaasee dammarree isa Dhiisii dammara Dhaggeeffadhu anatu beeka. Dhaggeeffadhu duqeetti kiiloo 3 fudhattee. Garii 100 fi 3. Baafa deetama. Ay gammachuu tola Mangisaa Raatanii. Maanni beekamu itti dabaltu bisne. Kibaab 80 hanqaaquu 53 fudhatte. Firii 53. Kan nama 7 fi kan Oromoo muummee fudhatte 53 fudhatte xaqalaa isa walii gala isa. Birrii 500 fi 30. Walitti beeku. Dhaggeeffadhu kanaadha yoo fudhatte shaama fudhatteetta shaama jalaa Eshi kaffatte. booda yoo idaane maal ta'a waan kana. Kan bira zayitii fudhatte. Zayitii Omar abbaa litiri 3 fudhatte. Abbaa litiri 3 birrii abbaa litiri 3 400 birrii 4 fi 60 fudhatte. Walitti ay gammachuu tola Mangisaa Raatanii. 1107 birrii 1,170. Amma firii wallaahi sin gadisu gammachuu wallaahi sin gadisu har'a sin gadisu wallaahi maaltu dhufe Keessummaan narra jira. ganama Gaafa biyyaatti maanni. gaafa sayyoo gaafa dhuftu mucaa daadaa koo dhufeetta maaksenyoo ganamaan dhuftee natti qosoqqostee irra bana kaafta kunoo miizana koo dhuftee dhagaadhaan rukuttee Siin kenna. mucaa kistee koo dhufee jetta Siin kenna. amma dhaggeeffadhu maal fudhataa amma maal fudhatu killee dhaabsee atumti mataa kee killeedha dhugaa rabbi maali killee cabaadha malee wallaahi killee cabaa sin arge maqaa isa Mangisaa Raatanii as deemee takka maaloo jedha takka killee Akka dhimmoon allaa dina fidee gabaadha. sayyuu sii kenne Inni siin kenna maanni. dhaggeeffadhu wallaahi isa macaarashaa gammachuu tola maqaa kee barreeffate lakkoofsa mana kee hojii qabadde jira hin fidhu tana jee wallaahi ani poolis xaabaaf uffata maal uffata poolisii dhagee funyaan kee qabee jira dhaggeeffadhu oo hay gammachuu tola gammachuu hay hojjetaa mootummaa bara kana gaafa bakkeeraa uffatee deemu dhala namaa fakkaata as deebi'ee kana liqiidhaan suuqii koo duwwaa maali kun jedha wallaahi hay gammachuu tola asuma deebii suuqii koo duwwaa godiyati namni bakkeedhaa namadha jira yeroo uffatee deemu yeroo kun haala baabasii kana maal bareechatee deemu kana nama fakkaata kana waan ittiin killee bitatu dhabe killee naa kenni mee shamsu naan jedha ani shamsuun irdaata dirajjitee deemu maallee seeran jedha maali kun wallaahi dinqii ma keessara mucaan akkuma haasaa dinqii keessara warqeetti naqee warqeedhaan warqeedhaan maal kanumamee buunuma shinii tokkollee taa dhugu ittuma qabbaneeffatu kan mucaa kootii jedhee maal ta'as keessaa tokkuma yoo gadi baasee dhuma dhaqee abbaa isaatii erge adda adda walitti qabe garuu immoo itti fuudhuus danda'a maal fuudhasii nama fuudhu soon fakkaatu maal ijoollee si'anaa ajaa'iba akkuma dubbatanii ofe waayyuun gargaariin garuu kana tokkuma kennii fedhee gaafachuun kun hunduu yoo natti dhufee immoo mana keessa deemaa maal salphataan jaarsaa naan jedha ijoolleen si'anaa arraba namarraan qabattu. Yaa kun namoota waatti naqatudha. Waatti naqodhu kun. Kuni. Bakka
Kaagan hamma bulee horaatti na danda'a. Haa kaagalan jedhe. Maal gochiin kan qotti bu'aa? Nan boo'a malee. Waan gurguddaan irraa eegalu. Maali isatti baddee? Soorata xiqqoo ishee. Maali gurbaa maali? Afaan qullaa deemtuu ree jedhu. Maala naasaa dhugaa. Maali garuu birrii hammamiin bitte qaba? Maal jettaniiti? Kun abbaa isaa waa keessa godhatanii? Nyaata mee nyaata? Nyaata. Kee ajaa'iba. Nyaata mi'a? Dhiqaa dhugaa? Maali? Nuti nyaata maali nyaata? Nyaata. Anis cireen nyaanne? Ufumaan afaan qullaa isaa. Maali gaa? Nyaata. Guddina see gada feere? Maali? Ajaa'iba. Harkuma dhiiraatu hojjeta kana nyaataan. Hin haasofneen. Nu yaabbee kana waggaattu hin arginu. Biyya. Akkan ka jedhu beektaa? An kanan jedhu? Maal akkuma biyya haasa'anii hanqaaquu malee hin nyaatu mucaanii. Beelaamuun jedhu. Qarshii masaatu sumatu. Hanqaaquu malee hin nyaatu jedhan. Jaallanneet seetanii. Mee. Mucaan keessan argaa jira yoo isin ta'uu baate nuti keessa jirru. Abdiin isin argaa reefee bifama jedhe. Hindaaqoo jiraan? Hin mi'aawu didee? Hindaaqoo jiraan jedhe. Hindaaqoo maal jira? Hin nyaanne. Maal taayuu mooraa kana keessa torsiifte? Maal? Maal abbaan kee waan baay'ees barsiise? Maaltu eegama ammoo? Maaltu eegama? Maal haasa'a? Nutoo ganama baanee galgala galla nyaadhaame. Haa ta'u. Guddatee na gargaaran. Nyaadhaa? Maali? Quufeera. Kaasi. Duwwaa dhan jedhi. Maal haabee? Nutitti beeknaa sin malee. Noon kaa'uun teessu dhugaa. Waan baay'ee haasofna gaafa galle dhugaa. Abbaan keenya dagati. Maali? Fuudhis. Haalati. Haala akka wanta waa si jala hin jirreetiif ta'ii taata. Ajaa'iba. Eegadhaame. Abbee goda maalii ba'a? Tutaa biyyaarraa dhuftee tokkuma mana faranjiitti jiraattaa? Waan masirrii. Hanqaaquu malee yuun dhiiftee? Guyyaan Eebbifamee haa jiraatu. Jiraatu. Waa'ee abbaa keetii waan lama duwwaa sitti mee ba'a. Tokko waa'ee abbaa keetiiti. Lammata maqaa namaan balleessi. Fuudhuutu sirra jiraatu. Amma gaafa deebi'ee dhufu. Hojii fi mucaa koo ol fidu. Lama taatanii illee nu eegutu anuma taasise. Jaalladhee miti ma. Rakkina naasee. Waan mati xiqqoo kana isa nyaanni yoo akkatti kennu nutu beekaa jedhame. Narkaa baddi karaa miidhu. Meeqottaa jedha. Ulee naa kennu. Akkuma jedhee ajaa'iba. Haasaa asin. Asiini? Asumaan ee. Maali? Nandeema jettanii gaafa. Amma kana jedhu maali gama biyya dhufee hoommadee midhaan ture maali qalma dhiyyaa saawuni maali namni waggaa sadii moo afur hojii qabu mucaanii galii lafa kaa'u dhabee buusiin jechaa jiru. Erga jireenyuma akkasii jiraatte erga waaqumti jireenya kanaa sii kenne maaf gurra duwwaan jiraata baankee biyya. Maal taa'ummanni namarraa ergifatee sangaasa tokkotti dhee. Waan mangoruu dhabeef. Ofii qotuu malee maaltu safee? Sammuu kootiin ol ta'e jireenya. Na dhaggeeffadhu. Ishee min ji'aan argadhu. Na dhaggeeffadhu. Abbaa kee waa inni keessa dhubeetta. Sangaa tokko qaba. Ishee tokko mee ofii basaatii bukkee galee qambarri keessa galuu malee maaltu safe? Anis waan keessa jiru namni hin beeku. Na hubachuu hin dandeenye. Baay'oomee qotiyyoo malamaan tokko akkuma tapha wayii akkimii salphaadhumatti bittee fi gad darbatte. Maal taa'amani bashannaneeruma tokko qotata. Amma isa dhiiseetu aamsoo sayidhan achii fuudha asii fuudha na biraa fuudha. Mindaan ji'aan argannu qotiyyoo miti shunkurtii bituu dadhabeera abbaa abdii maal taatani. Shunkurtii mayyuu bitachuu dadhabnee torbee lama nu geessisu inni ji'a. Ajaa'iba. Torbee lama nu geessisu. Nama gaddisiisa dhugaa. Maali? Mee waama godhi malee. Maali mee mana kanaa keessaa tokko malee laattuufi? Akkasumatti deemu. Maali waan baay'eetu jira maal? Itti yaadiin malee ilaalumti mataan kooma geejjibi. Lah, mutot
jenne karaa meeqa bullee siree meeqaan hin bule birrii dhibbaaf 90 bulee. Inni ulfaata namaa. Numti maali kan itti nama ilaalinaa callu jettanii. Innumti xiqqaa. Waan jajjamaa jira maali akkamitti cal jettanii mana ilaaltu goo maali amamee. Raafumti balbalaati abbaan keenya nuti Achi jira. Achi turee amma birrii meeqa? Achi jira jetti goree naan jedhu. Dinqiidha waa'ee kee ganaan galee yoo haasa'ani fedha mee gurra duwwaaniif abbaa keenya jiraachisaniiti mee waama beetii gad daddarban achi tooranii haa baay'atanii atis immoo fuudha. Ijoolleen jaarsa ta'e siin naqa maal hojiin koo maaloo. Samitiin kan dibame fuudhuu mitiin kan dibame kan ittiin jiraatan turifame ofii jiraachuu inni dadhabee kun gaafa fuudhee immoo akkamaa ta'u jettanii yaadu. Hai yaa qiyyaasa lafa bariisiftu mee nuu dhiisi mee ati. Mee abdii gaafadhaa mee akkaataa jireenyaa. Mee haa ta'u. Mee jedha deemaa akka furtaa simti jedha. Maaliin godhu? Maal godha waanii jeesus hin qabu. Nagaa mangala. Maal jedhu? Jedhi kaa maal jedhu? Waan nu gochaa kun